Ashamaar Kafuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota EMN kun qophii marabbaati. Egaa guyyoota muraasa dura pirezidaantiin Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilikaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee yaa'ii mana marii bakka bu'oota uummataa fi mana marii federeeshinii bara 2017 kan waloodha. Haasaan saaquun isaanii ni yaadatama. Dhimmoota jajjaboo pirezidaant Taayyee Asqasillaasee xiyyeeffannaa addaatti kennan keessaa dhimmi diinagdee isa ijoodha. Egaa dhimmi diinagdee dhimma jabaa mootummaan biyya tokkoo cimee irratti hojjechuu qabu keessaa isa tokko akka ta'e ni beekama. Nutillee kanuma irratti xiyyeeffachuudhaan keessummaa tokko affeerannee as istuudiyootti argamneeti jirra. Keessummaan kiyya har'aa obbo Mariid Tulluu jedhamu. Obbo Mariid ogeessa diinagdeeti. Egaa obbo Mariid waamicha keenya kabajaniit as istuudiyoo keenyatti waan argamtaniif maqaa daawwattootaatiin guddisee isin galatoomfachuun barbaada. Isin ilaalfaadha. Ayyee obbo Mariid dhimmoota jajjaboo pirezidaant Taayyee Asqasillaasee xiyyeeffannaatti kennuun yaa'ii manneen marii lamaan irratti guyyoota muraasa dura irraa dubbatan keessaa dhimmi diinagdee isaa ijoodha. Egaa kana keessaas diinagdeen Itoophiyaa rakkoolee jajjaboo dandamachuun bara 2016 keessa guddina dhibbeentaa 8 olii akka galmeessee kaasaniitu turani. Dhaabbileen diinagdee jajjaboon idil addunyaas dhimma kana ragaa bayaniitu jiru. Isin isa kana dhimma kana akkamitti xiinxaltan ija ogeessaatiin? Baay'ee galatooma. Gaaffii baay'ee gaariidha. Keessumattuu pirezidaantii haaraan kabajamoo obbo Taayyee Asqasillaasee haasaa jalqabaa manneen marii lamaaniif taasisan mana marii bakka bu'ootaa fi mana marii federeeshiniif taasisaniini wanti isaan irratti xiyyeeffannoo kennan iyyuu waan diinagdee kanaadha jechuudha. So waan diinagdee gaafa kaasan dubbiin isaanii jeenuun waan ta'e waan haqaa ture nda'u sirriitti dhaggeeffachaa ture. Akka seenatti cabiinsi diinagdee Itoophiyaa eessaa ka'a kan jedhu irraa ka'an. Diinagdeen Itoophiyaa waggoota kumaa oliif lafarra harkifachaa ture. Rakkoon kun immoo tokko systematic problem jedhama. Rakkoo siistemii yookaan immoo rakkoo sirnaa qabaa jedhama. Lammaffaan immoo rakkoo caaseeffama structural problem yookaan immoo hiyyummaan biyya keenya keessa jiru kun it is historic systematic and systemized poverty jedhanii kaa'anii jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Rakkinni diinagdee biyya keenya keessa jiru kun rakkoo wal xaxaa bara durii irraa ka'ee walirratti hidhamaa ture akka ta'e amananii jalqabanii jechuudha. Erga kanatti kaasanii booda hooggansi haaraan erga waggaa 6 erga dhufee booda immoo rakkoo wal xaxaa kanaa fi rakkoo gadi fagoo kana furuudhaaf maal hojjete jedhanii takka lamaan dubbatan. Wanni isaan kaasanii guddinni diinagdee biyya keenyaa parsantii 8 oliin akka guddate lafa kaa'anii jechuudha. Kan akka atuu kaaste dhaabbileen biyya alaatis hin haalle jechuudha. Biyya in fact bakka tokko tokkotti unstability'n walitti bu'iinsi rakkoon dippiloomaasii wal qabatee akka addunyaatti jiru rakkoo keessa fi rakkoo alaa jiru keessatti rakkoolee kan hunda dandamate diinagdichi immoo keessumattuu bara 2021 asii qabee guddachaa deemuusa dabalaa dhufee jechuudha. 6.2 ture 7.1 bara namoo 8% ol ga'ee jechuudha. Beekumsa biyya keessatiin beektota biyya keessatiin tarsiimoo ba'e irratti hundaa'anii home grown strategy baafatanii digital Itoophiyaa baafatanii poolisii sectoral policy keessumattuu kan agriculturii kophaatti kan manufacturingii kophaatti kan tourismii kophaatti kan miningii kophaatti baafatanii irratti hojjechaa turanii jechuudha. Tokkoon seektorootaa immoo initiatiivii mataa isaanii yookaan immoo enableroota mataa isaanii fakkeenyaaf seektara qonnaa yoo maal goone guddisa, seektara manufacturingii yookaan oomishaa yoo maal goone guddisa, seektara tourismii yoo maal goone guddisa kan jedhamutu ba'ee ture jechuudha. So wanni karoorfame sun yookaan immoo wanni galmaa'ee jiru sun gaafa hojiitti hiikkachaa deemu diinagdeen biyya kanaaf fooyya'aa deema. Inda'uum akkuma isaan kaasanii biyyi keenya the whole osoo immoo nagaa taate osoo namni hundi keessumattuu humni dargaggeessaa kun gara ikoonomiitti gale kanaa ol guddachuu dandeenya kan jedhu kaasanii jiru jechuudha. Hundaa ol ammoo akka biyyaatti sectoral problem yookaan immoo systemized problem qabna yoo jennu seektarri irratti focus gochaa turre iyyuu sirrii miti. Fakkeenya manufacturingiidhaaf manufacturing productivityidhaaf wanti nu kennaa turre sirrii miti. Productivity manufacturing yoo hooggansi haaraan gara aangootti osoo dhufin parsantii 40 gadi ture. Hooggansi haaraan erga dhufee garuu industiriin biyya kana keessatti hundeeffaman parsantii 59
piroodaakshiniitti galu kan hin oomishuu jechuudha. Humni hin badu, qabeenyi hin badu, kapitaalli hin badu gara oomishaatti galaa jiru. Kana dura diinagdee akka Itoophiyaa kana keessatti seektarri lama faaraan guddachuu qaba. Seektarri qonnaa fi seektarri manufaakscharingii. Kanaan dura garuu maaltu guddachaa ture? Seektara tajaajilaa yookaan sarviis seektarii guddachaa ture. Keessumattuu bara darbe argitee ta'uu ta'e gaafa isaan riippoortii dubbisan seektarri manufaakscharingii fi seektarri qonnaa seektara tajaajilaatti ol guddataa jira jechuudha. Maal jechuudha? Waan namni itti fayyadamu, waan namni nyaatu, waan namni uffatu, piroodaaktiitu gabaa keessa galaa jira. Real product. So diinagdeen keenya systematic problem yookaan immoo systematic poverty jira kan jedhamu sanii furuu jalqabamee jira jechuudha. So xiyyeeffannoon bakka rakkoon jirutti kennamaa dhufee jira jechuudha. Gama biraatiin immoo wanti isaan keessumattuu irratti kaasanii turanii mootummaan inisheetivii garaagaraa fudhate. Fakkeenyaaf turizimii guddisuudhaaf fi lammiileen biyya alaa bara darbe kana miliyoona 1.3 ol dhufanii biyya kana daawwatanii ilaalanii deeman. So biyyi kun immoo odoo turizimii qabdu kana guutuutti fayyadamte hagam guddachuu akka dandeechullee himanii turan. Keessumattuu akka biyya keenyatti seektarri manufaakscharii small and medium industries warra big industry ta'e ol guddachaa jiran jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Biyya keessatti entrepreneuronni dargaggeeyyiin gara seektara kanaatti galanii waa oomishuu jalqabaniiru, barachuu jalqabaniiru, onnachaa jiru, gara hojiitti seenanii jiru kan jedhu kaasa jechuudha. Baay'ee gaariidha obbo Mariid. Dhimmi tarii xiyyeeffannaa addaa isaanitti kennanii kaasan guddina dinagdee biyya kanaa otoodhuma rakkoo keessa jiramuyyuu guddina dinagdee biyya kanaa waggoota asaanan kana keessumaa immoo bara 2016 keessa galmaa'eef sababaadha jedhanii kan isaan kaasan tokko maddi dinagdee biyya kanaa yookiin immoo dameen dinagdee biyya kanaa muraasa ture. Asaanaa kana immoo potenshaal gara biroos akka qabnu hubachuudhaan mootummaan xiyyeeffannaa kennee hojjeteen madda dinagdee yookaan immoo dameelee dinagdee biyya kanaa dabaluunis guddina dinagdee bara 2016 galmaa'eef akka ka'umsaatti kaasaniitti turanii maaltu hojjetamuu qaba damee madda dinagdee ta'an babal'isuu wajjin wal qabate. Tokkoffaa irratti akkuma pirezidaantichis jedhanii poolisiin fi tarsiimoonni mootummaan fudhate holistic and pragmatic policy jedhan. Pragmatic jechuun waan biyyi kun qabdu tokkooyyoo osoo hambisin kamitti fayyadamne biyya kana guddisuu dandeenya kan jedhutu ture jechuudha. So pillar of economy jedhanii pillarii 5 kan adda baasan. Manufacturing, agriculture, service sector, minerals and tourism. Waa 5 kan irratti focus godhan jechuudha. So mootummaan amma waan biyyi kun qabdu adda baasee irratti hojjechaa jira waan ta'eef maal gochuu qaba waan jedhu muraasa kaasuu hin danda'amu. Tokkoffaa keessumattuu seektaroonni haarofti kun gaafa dhufanii mootummaan gaafa irratti hojjechuu barbaadu poteenshaalli naannoo sana akka jiru lammiilee barsiisuun, lammiilee hubachiisuun, haala mijataa uumuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Lammaffaa immoo fakkeenyaaf seektara akka turizimii babal'isuudhaan potenshaala guddaa qabdi biyyi keenya. Infraastiraakchariin baay'ee barbaachisaadha. Humni ibsaa baay'ee barbaachisaadha. Bishaan baay'ee barbaachisaadha. Sanitariin baay'ee barbaachisaadha. Nageenyi baay'ee barbaachisaadha. Waan kana irratti hojjechuu danda'u qaba. Sadaffaa irratti immoo itti fayyadamummaa dargaggeessaa mirkaneessuun baay'ee murteessa. Dargaggeessi baay'ee injiinii ikoonomiiti. Dargaggeessi ikoonomii isa guddaa warra qabuu fi ikoonomii warra gadi jiru kan biriijii ta'e walitti fidaa jechuudha. So dargaggeessa irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Seektara akka manufaakscharingii kanarratti immoo ammaayyuu biyyi keenya baay'ee muummeen ministeeras dubbataniiru ganaa guddachuu nu fuuldura jira. So seektarri kun ammaayyuu hin tuqamne ganaa hojjetamuu qaba. Biyyi keenya immoo potenshaala guddaa qabdi. Lafti isaa gaariidha, manufaakscharingiidha gaariidha, istiraatejik pilees irra jirra, pozishiniin irra jiru. Daldala addunyaatiif kan biyya keessatiif qofa osoo hin taane daldala addunyaatiif daldala Afrikaadhaaf bakka mijataadha waan ta'eef waa baay'ee produce goone biyya alaatiifis biyya keessaafis oolchuu hin dandeenye. Gama birootiin mootummaan maal gochuu danda'uu qaba? Haguma piroodaakshiniin baay'ataa deemu immoo gabaa barbaaduun trade partnership akkuma isaanuu kaasanii jiru. Trade partnership biyyoota ollaa wajjiniinis biyyoota alaa wajjiniinis jabeessaa deemuun fayyadamummaa Itoophiyaa cimsaa deemuun kun baay'ee barbaachisaadha jedhee tayyada. Seektoroonni immoo enablers ta'an seektarri akka kunoo infraastiraakcharii kanarratti mootummaan ammaayyuu xiyyeeffannoo kennee hojjechuu danda'uu qaba. Karaan babal'achuu qaba, humni ibsaa babal'achuu qaba. Hidhi guddichi xumuramee gara hojiitti seenee keessumattuu manufaakscharingi seektarii kana humni ibsaa baay'ee
murteessaa waan ta'eef gara sanitti deemamuun ni danda'ama waan ta'eef wanni hojjetamu ammaayyuu wanni mootummaan of harkaa qabu baay'ee jira. Wanni gariin biyyi keenya waan hojjettu adda baafattee beekte. Kanaan dura rakkoon ture rakkoo implementationiiti, rakkoo executioniiti. So humna isaa cimsee fookasii isaa gara tokkotti taasisee ikoonomii guddisuudhaaf hojjetame taanaan koomitimentiin jiraatame taanaan gubbaadha immoo liidarshiippiin hojjetu agarsiisu raawwatu jiraate taananii diinagdee keenya kana pragmaatikali bifa baalaansir ta'een guddisuun hin danda'amu. Amma ikoonomii keessatti tiyoorii lamatu jira. Ikoonomii gaafa guddistu istiraateejiin tokko ambaalaansidha. Ambaalaansidha jechuun seektaroota muraasa fudhatteet irratti hojjetta. Yookaan agirikaalcharii irratti fookas goota akka kana dura ture jechuudha. Yookaan immoo manufaaktcharingii irratti fookas goota. Amma akka itti jirru waan baalaansir ta'e. Maaliif gaaf laallamu seektara biyya kanaa baalaansir goone hundumattuyyuu opportunity qabnu hundumattuyyuu fayyadamnee yoo guddisne guddinni keenya baay'ee dabalaa deemuu danda'a. Maaliif jennaani humna nama baratee dargaggeessa baay'ee jira, nama baay'ee jira, qabeenya baay'ee jira. So guddisuun hin danda'amu bifa pragmaatik ta'een jechuudha. So akkasiin fooyyessaa deemu, jabeessaa deemuun baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha ka. Dhimmi pirezidaant Taayyee Asqasillaasee haasaa baniinsa yaa'ii manneen marii lamaanii irratti diinagdee hojii wal qabatee kaasan keessaa inni tokko Itoophiyaan ji'oota muraasa tarii ji'oota 3 dura ta'uu danda'a. Ji'oota 3 dura fooyya'insa imaammata diinagdee taasisuun ni yaadatama. Kanaan wajjin wal qabatee fooyya'insi imaammata diinagdee Itoophiyaan taasifte karaa sirriirra jiraachuu fi bu'aalee qabatamas garsiisaa jiraachuu kaasaniiti jiran. Isa kana wajjin wal qabatee xiinxalli keessan malee Obbo Mariid? Egaa biyyi keenya poolisii diinagdee keessumattuu maakiroo ikoonomii fiskaal poolisii fi monetarii poolisii kan erga jijjiirte I think gana ji'a 4 hin dabarre haa ta'uyyuu malee wantoonni quick fix ta'an wantoonni hatattamaan solve ta'uu qaban turan furamanii yeroo dhiyoo yaada. Keessumattuu foreign currency reserve sirreessuu irratti warra importerii yookaan immoo warra algalchii doolaara yoo barbaadan argachuu irratti international trade facilitate gochuu irratti wanti hojjetame waan baay'ee nama gammachiisudha jechuudha. Inda'um hamma barbaadamu ol waan hojjetamedha jechuudha. Literally policy sun maalidha jennee yoo laalle baay'eedha amma namni foreign exchange float gochuu qofa laala. Isa qofaa miti. Policy baay'eetu jira achi keessa. Income policy tureera, fiscal policy tureera, including austerity policy like warreen baay'ee harka qallatan kan mootummaan bifa kamiin support godhu. Sectoral policy achi keessa ture waan baay'eetu ture jechuudha. Policy sun akka framework guddaattiin ilaala. One exchange rate dhaan wal qabatee ture market based exchange rate akka ta'u godhee jira. Kana jechuun supplying doolaara keessumattuu doonaroota wajjiniin paartinaroota wajjiniin ta'e suni biyyi keenya rakkoo foreign currency akka furatu taasisee jira. World Bank fi IMF indom economy biyya keenya kana sirriitti follow godhanii ilaalaa jiru. So gara sanii waan jiru furamee jira. Wanni baankilee bira turerre itti fayyadamummaa baankiin amma dur parsantii 20 faa parsantii 30 faa fayyadamaa amma namni birrii biyya alaati fide parsantii guutuu fayyadamuu danda'a. Exporter parsantii 100 fayyadamuu danda'a baankileedhaan walii galee. So rakkoo foreign currency biyya keessa hin jiru jechuudha. Rakkoo hudhaan diinagdee biyya kanaa kan ture maalidha? Importer at the expense of the mass ummata bal'aa kana fayyadamaa jechuudha. Maaliif jennaani bifa formal ta'een baankiirraa fudhata maallaqa doolaara. Meeshaa garuu fidee kan sitti gurguru illegal gabaa al-idileedhaan gatii gabaa al-idileetan gurgura waan ta'eef wanni ture suni namoota muraasa daldaltoota muraasa waan favor godhu ture jechuudha. So amma kana ol deemsisuu hin danda'an mi'eessuus hin danda'an. Tokko foreign currency jira waan ta'eef daldaltoonni haaraan foreign currency fayyadamanii meeshaa biyya alaatti gashanii gurguruu danda'u. Namoonni baay'een daldala keessa akka galan gochuu danda'u. Lammaffaa immoo exporteroonni kana dura foreign currency dhabnadhanii rakkatan amma dhaba waan ta'eef export qofa osoo hin taane import godhanii meeshaa isaanii gurguruu danda'u waan ta'eef gara sanii waan baay'ee furan. Akka pirezidaantichi jedhanii garuu poolisii baay'ee jira. Fakkeenya capital marketiidhaan wal qabatee wanti deemaa jira. Seenaa keessatti yaa'u kana dura wanni ture waan xiqqoo haa ta'uyyuu malee bifa kanaan waan amma guddatuun capital marketii seer daayirektiiviin ba'ee proclamationiidhaan hojii kan jalqabe bara kana jechuudha. Dheengadda immoo Itiyoo Telekoom
aksiyoona isaa persentii 10 gurguruu jalqabeera. Kunuyyuu waan guddaadha jechuudha. Namni carraa investi gochuu argata. Namni carraa investi gochuu dhaabbata guddaa keessatti investi gochuun gaariidha baay'ee. Kana duran argattu. So investi goota amma investi goota moo riitarniin argatta keessumattuu dhaabbileen baalaansii shiitii isaanii beektu kana dhaabbilee bu'aa isaanii galii isaanii sirriitti beektu kunii fi bara baraan profitable ta'an kuni yoo irratti investi goote yooma kisaaraan qabu. Fuulduratti immoo Itiyoo Telekoom qofa osoo hin taane dhaabbileen dhuunfallee gara gabaa kanaatti dhufu waan ta'eef carraa investimentii bana namoota baay'eedhaaf jechuudha. Namoota galii xiqqaa qabatan dabalatee. Gara birootiin immoo dhaabbileen kun maallaqa dabalataa argatu waan ta'eef akka guddatan akka bal'atan akka teknooloojiidhaan of jabeessan humna namaa gaarii akka argatan addunyaa irratti akka kompiit godhan akka dorgoman. Maaliif jennaan gabaa kapitaalaa keessatti dhaabbanni tokko ba'ee jechuun hojjettoonni achi keessa jiranis hojimaan achi keessa jirus akka addunyaatti hojjechuu qaba. Maaliif nama baay'eetu keessatti investi godha waan ta'eef yoo barbaade CEO bakka sanii kaasee biyya alaatti fidee hojjechiisuu danda'a waan ta'eef tuuziis eksteenti waan deemuu danda'udha. Kanaafuu fooyya'insi imaammata dinagdee Itoophiyaan dhiyeenya kana taasifte bu'aa qabatamaa jira karaa sirriirras jira jechuudha. Karaa sirriirra jirra. Bu'aa barbaadamu garuu fide moo hin finne kan jedhuuf yeroo isaallee ganaadha. Ilaalaa jirra garuu wanta amma ammaatti jiru gaariidha. Chaalenjoota jiran keessumattuu qaala'insa jireenyatti wal qabatee wantoota jiru. Daldaltoota tokko bira misbehave gochuu jira wantoota kana immoo mootummaan karaa seeratis karaa daayirektiviitis sirreessaa deemuun fakkeenya amma baankiin biyyoolessa Itoophiyaa daayirektivii tokko baasee dheengadda. Maaliif baankileen tokko misbehave gochaa turan. Poolisii sanitti fayyadamaniiti gara biraatti deemaa tura waan ta'eef wantoota akkasii gochuun gabaa tasgabbeessuun hunda caalaa namoota galii gadaanaa qaban kana protect gochuudhaaf mootummaan ammayyuu hojjechuu qaba. Jechuun maaliif yaa'u floating gaafa goote qaala'insi jireenyaa by default dhufa. Kun gaafsanis himaniiru sun. Garuu namoota galii xiqqaa qaban immoo akkamitti protect goona kan jedhu kan ammayyuu gaduma jabeessanii irratti hojjechuu qaban. Guddina biyya tokkootiif misoomni magaalota bakka guddaa qaba ni beekama. Magaalonni giddugala badhaadhinaa, giddugala misoomaa, giddugala guddina diinagdee biyya tokkooti. Kana wajjin wal qabatee magaalota Itoophiyaa keessumaa immoo magaalaa Finfinnee keessatti hojiin yookaan hojiileen babal'aan hojjetamaati jiru. Gama kanaan bu'aaleen argaman bu'aalee qabatamaati. Bu'aalee jiruuf jireenya jiraattota magaalichaa jijjiiran ta'uu kaasaniitu turanii pireezidaantii Taayyee Asqasillaasee. Muuxannoon kun hojiin gaariin kun gara magaalota Itoophiyaa gara biroottis akka babal'atu. Wanni gaariin Finfinnee keessatti hojjetame kun gara magaalota Itoophiyaa gara biroottis akka babal'atu kallattis kaayaniiti turani. Kana wajjin wal qabatee maal jettu isin? Magaalli Finfinnee magaalli guddoon biyya kana magaala guddoo Afrikaati. Akkuma addunyaattuu magaala dippiloomaasii sadaffaadha hunda gongoruu baadhee. So magaala addunyaati jechuudha. Magaala addunyaa gaafa taate akkuma Spain akkuma Barcelona fa'aatti akkuma Washington DC fa'aatti akkuma Bangkok fa'aatti akkuma Brussels fa'aatti akkuma Geneva fa'aatti guddachuu qabdi jechuudha. Bal'achuu qabdi. Jiraattota biyya kanaatiif qofa osoo hin taane nama dhufuu yaalufillee magaala mijattuu magaala tasgabbii qabdu magaala lammiilee hundaaf taatu ta'uu qabdi jechuudha. So kanarratti mootummaa wanta fudhate waan ajaa'ibsiifamuudha jechuudha. Amma magaalli karaan hojjetamuun magaalli qulqullaa'uun qofa hin ilaalin attituudiin nama towards urbanization magaalummaa kanaayyuu namni akka hubatu taasisee jechuudha. Amma jalqaba duraa gaafa Finfinnee keessatti constructioniin jalqabu gaafa qulqullaa'uun jalqabu gaafa maal jechuun jalqabu waca baay'eetu ture. Diigaa jiru balleessaa jiru jedhanii jechuudha. Amma immoo qulqullaa'ee gaafa argitu asuma birbirsa gooroo kan piyaasaa qofa deemtee ilaalu qofti gahaadha jechuudha. Biyya alaatirraa kan dhufu achi deemee viizit daawwata. Itoophiyaa guutuurraa kan dhufu achi gahee osoo hin ilaalin kan galu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf namni gaafa gara Dubaay deeme Dubaay moolii deeme ilaala. Amma garuu birbirsa gooroo piyaasaa deemanii ilaalan jechuudha. Maal jechuufani maayindi seetiin keenyayyuu gara urbanization ammayyummaa jireenya gaarii jireenya fooyya'aa garasitti deemaa jira jechuudha. So magaala fooyyessuu magaala ammayyeessuu kana keessatti teknooloojii garagaraatti mootummaan appilaayi kan gochaa jiru karaa bal'isaa jira pedestaariyaan warra lukaan deemaniif warra saayikiliidhaan deemaniif haala mijeessaa jira qaama miidhamtootaaf haala mijeessaa deemaa jira. Magaalli kana dura turte is very clumsy qulqullina hin qabu magaala jechuudha by the way
definishinii magaalummaa hin guutu ture. Finfinnee waan keessa jira amma classification kennu. Arbaanii jedhamuudhaaf yookaan immoo magaala jedhamuudhaaf keessumattuu metropolitan teessoo mootummaa federaalaa yookaan immoo teessoo embaasiiwwanii ta'uudhaaf waan guutuu qabdutu jira jechuudha. San hin guutu ture. Manneen isaa, karaan isaa, bishaan isaa, faasiliitiin isaa, qulqullummaan isaa baay'ee gadi bu'aa ture. Amma waan san cabseera mootummaan. Cabsuu qofa osoo hin taane magaalota gara biraatti babal'isaa jira. Akkuma pirezidaantiin jedhan Jimma gahee jira, Bahar Daar gaheera, Fiichee gahee jira, Naqamti gahee jira, Asoosaa gaheera, Hawaasaa gaheera. Walaayita Sooddoo gahee jira. Bishooftuu gaheera. Sooddoo galee jira. Waliin gahaa jira. Arbaa Minci gahee jira. Itti beekan waat hojii qofa hin taane aadaa ta'e kaalcharii ta'e jechuudha. Kana booda namni magaalummaa gaafa yaadu qulqullina yaada, karaa mijataa yaada, mana mijataa yaada, jireenya mijataa yaada, kan daldalaaf taatu ta'uu yaada, teknooloojiidhaaf kan taatu ta'uu yaada, digital transformationiidhaaf kan mijate, securityidhaaf kan ta'u, tasgabbii lafa qabu kana yaadaa deemaa jechuudha. Magaalummaa gaafa yaadu namni constructionii qofa yaada kan dura keessumattuu mentaalitiin biyya keenya keessa buuldingii guddaa akkasii miti. Magaala jechuun bakka biqiltoonni mimmiidhagoon itti argaman, bakka bishaan qulqulluun itti argamu, bakka teessumaa mijataa ta'e, bakka aara galfiitii jechuudha. Definishiniin magaalummaa. Definishiniin magaalummaa baay'ee buuldingiin keessa hin jiru waan beekuu qabdu. Greeneriitu keessa jira. So konseptii san fidanii apply godhanii jechuudha. Waan baay'ee appreciate godha personally. Kanaaf guddina dinagdee biyya kanaatiif misoomni magaalotaa jalqabame gaariidha. Keessumattuu si dabaluudhaaf guddaa qaba jechuudha. Si dabaluudhaaf gaafa constructionii Finfinnee keessatti wanti baay'ee appreciate godhu hojii baay'ee namoota baay'ee keessa galee hojjete. Namni sun hojii argachuu qofaa miti. Beekumsa baay'ee argate. Boru magaala biyya ijaaraa deemu because biyyi kun gana hin guddan. So bakka biraa deemee akka biyya guddisu akka lammii isaa jijjiiru akka jireenya isaa fooyyeffatu wanni ta'illee guddaadha jedheen baay'ee appreciate godha. Baay'ee gaariidha. Turtiin keenyas ammas akkumatti fufetti jira. Egaa guddina dinagdee Itoophiyaa kan bara 2016 galmaa'e keessatti waan fooyya'insi hedduun akka jiru pirezidaantii Taayyee Asqasillaasee gaafa yaa'ii manneen maree lamaanii haasaan banan kaasuun isaanii ni yaadatama. Kanaan wajjinis wal qabatee gara alergii wajjinis wal qabatee fooyya'insi guddoon akka jiru kaasaniiti jiru. Mee gama kanaan alergiin Itoophiyaa haala akkamiirra jira? Kan isaan kaasan jira, jijjiirama gaariitu jira, potenshaala gayaa guddaa, madda guddaa qabna. Cimnee irratti hojjechuu nu barbaachisa. Kunni jalqabame garuu gaariidha jedhanii kaasaniiti jiru. Alergii wajjin wal qabatee kana dura inni alatti ergawanni gara alaatti ergamuu fi kan alarraa galu baalaansi ta'uurra rakkoo ture. Ammallee baalaansi ta'e jechuu odoo hin taane gara sanatti deemuudhaaf agarsiiftuu wanni jiranii wanni gaariin hojjetamaati jira. Kana caalaa cimamee hojjetamuu qaba jedhanii kan isaan kaasan jira. Kan irratti xiinxala keessan mee. Sectoral growth gaafa kaasanii daldala wal qabate international trade xiyyeeffannootti kennanii kaasan ilaalan ture jechuudha. Maaliif jennaan sektarri kun baay'ee murteessaadha. Alergiinis baay'ee murteessaadha, algalchiinis baay'ee murteessaadha. Garuu baalaansii godhachaa deemuu danda'uu qabna jechuudha. Waan biyya alaatiif kenninu baay'isaa deemuu qabna. Biyya alaati waan akka maashinarii, kaapitaalaa, teknooloojii kana hin binna waan ta'eef waan nuyi qabnu, waan biyyi kun kenna, waan lafti kun nu kenna immoo baay'isnee guddisnee teknooloojii illee oomishnee gara gurguruutti deemuu qabna jechuudha. Akkuma isaanuu jedhan fooyya'insa gaarii jira. Doolaara biliyoona 3 ol natti fakkaata. Alergiirra akka argan himanii jiru jechuudha. Kun waan fooyyee qabu. Alergii qofa osoo hin taane waan ittiin doolaarra argan FDI. FDI biyya keessatti amma miidiyaalee garaagaraa argitee ta'ee biyyi baddeetti lolatu jira maaltu jira jedhu. Investeroonni biyya alaa garuu biyya keenya keessa dhufanii gara doolaara biliyoona 2.9 natti fakkaata investi godhanii biyya alaatti akka ergameetu foreign currency argamu gochaa jiranii jechuudha. So waa biyya keessatti oomishanii gurguruun dabalaa dhufee jechuudha. Isa qofa osoo hin taane seenaa keessatti bunni doolaara biliyoona 1.3 ol galii bunaarraa argamee jira jechuudha bara darbe keessatti. Sektara bunaarra wanni jiru baay'ee fooyya'aa dhufee jira. Loon erguun jalqabamee jira. Fooni waan ta'u kana abaaboo irratti wanti hojjetamaa jiru. Minerals warqii irratti wanti hojjetamaa jiru. Baay'ee gaariidha. Baay'ee abdachiisedha.
In fact kana dura challenge ture kana ka challenge parallel market keessa karaa alii dilee buna alatti erguu meeshaalee akka warqii kan alatti erguu turee jira jechuudha. Isaan immoo totally floating exchange rate apply erga godhame immoo wanni suni amma hin hojjetu jechuudha. So wanni dabalataan argatan himatamuu qabamuu seeraan adabamuu ta'e malee wanni buufatanillee hin jiru waan ta'eef alergiin biyya keenyaa hin fooyya'u. Fooyya'uu qofa osoo hin taane bardhufu saalii irratti yookaan waxabajjii irratti biliyeena 5 alergii keenya hin geenye karoora jedhan karoora baay'ee hiixataa ta'e lafa kaayatanii jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fookasii guddaa barbaada, hojii guddaa barbaada, gurmaa'insa guddaa barbaada, strategically move gochuu barbaada waan ta'eef wanti alergii irratti jiru nama abdachiisa baay'ee gaariidha. Lakkoofsi isaallee baay'ee fooyya'aadha. Baay'ee gaariidha. Dhimmi biraa kan isaan xiyyeeffannaa addaatti kennanii kaasan dhimma qaala'insa gabayaa wajjin wal qabatu. Qaala'insa gabayaa hir'isuufis hojiin bal'aan hojjetame bu'aan olaanaanis galmaa'eeti jira jedhaniiti kaasaniiti jiru. Akka fakkeenyaattis gama qaala'insa gabayaa kana wajjin wal qabate isa bara 2015 fi bara 2016 wal bira qabanii kaasaniiti jiru. Bara 2016 gama qaala'insa gabayaa hir'isuu wajjin wal qabate bu'aan boonsaan abdachiisaan galmaa'eeti jira jedhanii kan isaan kaasan jira jechuudha. Kana qofa osoo hin taane gama carraa hojii lammiilee uumuutiinis bu'aan gaariin galmaa'eeti jira. Inumaayyuu lammiilee miliyoona 4.2 ol ta'aniif carraan hojii uumameeti jira jedhaniiti kaasaniiti jiru. Isaan kana lama irratti maal jettan? Carraa hojii lammiileef uumuun gama dinagdee sarara gaarii irratti oofuu wajjin wal qabatee dinagdee biyyaa cimsuu guddisuu fooyyesuu wajjin wal qabatee harka kaaniin immoo qaala'insa jireenyaa qaala'insa gabayaa hir'isuu wajjin wal qabatee gama hojii hojjetameetiin wanni isaan kaasan jira. Isin yaadi keessan as biratti maalidha? Qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee isaanuu kaasanii jiru. Qaala'insa jireenyaa salphaan hin turre biyya keessa qaala'insa jireenyaa guddaatu ture. Keessumattuu food items meeshaalee nyaataatiin wal qabatee bara 2015 waan turee fi bara kana waan jiru lakkoofsanii nutti himanii jiru jechuudha. Parsantii 28 kan ture gara parsantii 17tti gadi bu'uu isaanii haga waxabajjii darbeetti jechuudha. So bara darbee haalli ittiin infleeshiniin manage ta'e keessumattuu contractionary monetary policy apply gochuudhaan akka biyyaatti national banking apply gochuudhaan infleeshinii to'atanii jiru jechuudha. Baay'ee waan namni beekuu qabu qaala'insi jireenyaa hin jiru jechuu miti. Garuu odoo poolisiin akka contractionary policy sun hin baane ta'e mootummaan amma kana xiyyeeffannoo osoo ittiin kennine ta'e biyyi kun qaala'insa jireenyaa hama infleeshinii irraa gara hyper inflation seenuu danda'u jechuudha. Qaala'insa gabaatirraa gara qaala'insa jireenyaatti deemuu qaala'insa jireenyaatti ce'uu dandeenya jechuudha. So wanti hojjetame gaariidha garuu jabaachuu qaba. Still persistent infleeshinii ta'ee jira biyya kana keessa yookaan immoo qaala'insa gabaa ni jira ammaayyuu parsantii 17 haga waxabajjiitti isa booda immoo poolisii akkuma sitti hime floating exchange rate dhaan wal qabatee poolisii waliigalaa kanaan wal qabatee infleeshiniin dhufuu ni danda'a projectionii jedhu kan IMFs lafa kaa'antu jira. So waan san to'achuu irratti gabaa tasgabbeessuu irratti still mootummaadhaaf hojii mana guddaan isa jedhee tayyaada waan ta'eef ammaayyuu irratti hojjedhaa hin jedha. Baay'ee gaariidha. Gama carraa hojii gama carraa hojiitiin baay'een appreciate godhe. In fact magaalummaa irratti kanan kaaseefsaniif dargaggeessi kun hojiin arganne taanaan biyyi guddatti. So dargaggeessa miliyoona 4.2 hojii uumuu jechuun waan gaariidha akka biyyaatti. Amma biyyoota xixiqqoon uummanni isaanii miliyoona 2 miliyoona 3 ta'an biyya tokkotu hojii argate jechuudha waan gaariidha. Garuu hojiin isaan argatan suni itti fufiinsan yookaan immoo jireenya isaanii fundamentaalii kan jijjiiru ta'uu danda'uu qaba. Hojii uumuun waan baay'eedhaaf gaariidha. Tokko akkuma atu jette qaala'insa jireenyaa hin hir'isaa deema. In fact gaafa namni hojii argatu birrii argata waan ta'eef invest godhaa yaa infleeshiniin dhufuu isaa nafu. Baay'ee ikoonomiin gaaf guddachaa deema infleeshiniin hin hafu waan namni beekuu qaba. Qaala'insi gabaa hin hafu. Qaala'insi jireenyaa garuu akka hin dhufneef mootummaan poolisii biraa dabalatan. Inkaamii infleeshiniidha ol galii infleeshiniidha ol yookaan immoo qaala'insa jireenyaatii ol dabalaa deemuu qaba malee biyya haga guddattu infleeshin
akkuma saayinsiitti hin jira jechuudha. Ayyee baay'ee gaariidha. So hojii irratti siifan fixa. Qaala'insa jireenyaa hin hir'isa. Oomishtummaa hin dabala. Oomisha hin dabala. Beekumsa hin dabala. Ammayyummaa hin dabala waan ta'eef hojii uumuun kun ammas akkuma qaala'insa jireenyaa hir'isu hojii manaa guddaadha. Mootummaanis nullee waan irratti hojjechuu. Ayyee baay'ee gaariidha kaa obbo Mariid. Inni haga silaa dubbanne gama dinagdeetiin hojiilee babal'aa Itoophiyaa keessatti bara 2016 hojjetamaa bayaniin bu'aaleen gaariin dameewwan hedduun jechuun danda'ama. Galmaa'uu isaati. Isuma kana pirezidaant Taayyaa Asqasillaasees kan haasaa baniinsa yaa'ii manneen marii lamaan irratti kaasanii kallattii xiyyeeffannaa bara 2017 jedhanii kan isaan kaasanis jira. Fakkeenyaaf investimentiidhaaf haala mijataa uumuu biyyi takka investimentii hoon harkifne kophaa ofii guddachuun hin danda'amu. Kana waan ta'eef investimentiidhaaf haala mijataa uumuu qabna. Lammiileedhaaf carraa hojii uumuu jalqabne kana biyya keessa qofa osoo hin taane gara biyya alaatti lammiilee professional ta'an lammiilee ogummaa fi beekumsa qaban erguu wajjinis wal qabatee cimnee hojjechuu qabna. Gama biraatiin immoo maddeen dinagdee keenya muraasa turan hedduu gochuu qabna kan jedhanii kaasan jira. Isa kanarratti yaadni keessan maalidha? Kallattii mootummaan kaa'atee waan baay'ee appreciate godhuudha. Xiyyeeffannoon investimentii irratti kenname baay'ee gaarii. Investimentii jechuun birrii baay'isuu jechuudha. Waa oomishuu jechuudha. Waa baay'isuu, waa jabeessaa deemu, waa guddisaa deemu, dhaabbilee ijaaruu, daldala jabeessuu, oomisha jabeessuu jechuu waan ta'eef investimentiin baay'ee murteessaadha. Mootummaan ndawum akka itti dubbate investoroota biyya alaatis fannee biyya kana keessatti akka hojjetanii goona investoroota biyya keessa jiraniif carraa gaarii hin uumna. Uumuu qofa osoo hin taane investoroonni biyya keenya keessa jiran cimaa dorgomaa ta'uu qabu. Biyya kana keessatti haalli itti deemaa jirru hoo cimaa hin taane hoo dorgomaa hin taane itti fuftu waan ta'eef xiyyeeffannoodhaan beekumsaan saayinsiidhaan hojjedha kallattii jedhu lafa kaa'anii jiru jechuudha. Baay'ee gaariidha sun. Lammiileedhaaf so lammiileen hojii argachuu qabu, lammiileen jireenya jiraachuu qabu, jireenyi isaanii fooyya'uu qaba. Keessumattuu infraastiraakcharii bal'isuu irratti waan isaan jedhan bishaan qulqulluu, tajaajila fayyaa, tajaajila ibsaa, barnoota irratti, tajaajila telekoom irratti, tajaajila faayinaans irratti kanaa ol jabaachaa deema. Seektarri kun haga jabaatu lammiileen hojiis argachaa jireenya isaanis fooyyachaa deema kan jedhu lafa kaa'anii jiru. Humna namaatiin wal qabatee biyyi keenya akkuma isin jedhe young generation biyyoota qabdu. Kanaaf projectionii akka Morgan Baankii faan, World Baankii faan, IMF faan gaafa hojjetanii biyyi kun biyya fuulduratti waggoota dhufan 15, 20 keessa 50 keessa fuulduratti garmalee guddatan, garmalee ikoonomii isaanii tarkaanfatu jedhanii lafa. Kanammoo maaliif lafa kaa'anii humni namaa biyya keenya keessa jiru abdachiisadha. Humna barachuu danda'u, humni barates jira, barachuu danda'us, qajeeluu danda'us hin jira. Kanaafuu biyya keessattis akka hojii argatu gocha. Biyya alaattis kana dura humni namaa nu erguun unprofessional baay'ee jechuun digirii warra qaban osoo hin taane hojuma mana keessa akka hojjetaniif ergina. Kana booda akkasii miti. Ekspoortii goona humna nama barate leenjisnee sirriitti leenjisnee biyya addunyaarra deemanii akka hojjetan galii akka argatan biyya isaanii foreign currency akka generate godhan gochuun ni danda'ama jechuudha. So kunillee waan xiyyeeffannoo qabudha. Waan mootummaan sirriitti lafa kaa'atee hojjechaa jirudha. Appreciate godha. Madda dinagdee comprehensive waan ta'e biyyi keenya biyya baay'ee bileessingiidha. Keessumattuu seektaraalii osoo ilaalte baay'ee sidinga. Amma qonni tokko qofaa miti. Sii kaasuudhaaf Oromiyaa keessa Oromiyaa by itself is a blessing lafa baay'ee eebbifamaadha. Asitti aannan oomishta. Aannan oomishtee Itoophiyaatti gurgurta. Wallaggatti warshaalee fruutii kan hojjechuu dandeessa. Warshaa buna process godhu hojjechuu dandeessa. Harargee yoo deemte waan biraati jira. Arsii yoo deemte warshaa daakuu warshaa maalii hojjechuu dandeessa. You see waa hundumaayyuu irratti hojjechuu danda'uu qabna. Ilaaluu qabna. Wanni nu bira jiru eebbi nu bira jiru baay'eedha. Kana mootummaan immoo xiyyeeffannoodhaan irratti hojjechaa jira. Sectoral strategy illee qaba. Agricultureedha strategy mataa isaa danda'e qaba. Wantoota enablers jedhee hojjechaa ture keessumattuu gabataalee hagar tuurizimiidha wantoota eco tuurizimii jabeessuudhaaf maaddii jabeessuudhaaf
maaddii guutuu jiruu magaala keessatti fakkeenya magaala keessatti amma namni oomishee waan jiraatu itti fakkaatu gaafan kan haasa'u namoonni baay'ee mana qaban lafa bal'aa qaban jiru magaala keessatti namni san konsidera akka godhu qe'ee isaanii kan boonas gonnas lafa teechisan jechuudha wantoota san irratti waan akka goommanaa kaarootii waan salphaa hojjetanii ofiis sarbi gochaa gurguruu danda'an waan san barsiisee jira jechuudha. Aadaa jijjiiree jira jechuudha amma biyyoota akka chaayinaa kana fa'aa olaalte manuma isaanii irratti waan fayyadamanii fi waan gurguratan oomishatu waan ta'eef wantoota gara sanitti ceesisuun dureessota walitti fidanii wantoota miidhagoo akka wanni kana walisotti waan hojjetame kana turizimii akka kooishaa kana fa'aa wancii kana fa'aa hojjechuun baay'ee danda'ama jechuudha. Akka gurguraa kana fa'aa hojjechuun baay'ee danda'ama. So waan mootummaan ilaalu akka ija isaatiin ilaalee hojjechaa jira keessumatti turizimii jabeessuudhaaf. Amma wanti Affaaritti jalqabame sun it's amazing. Nami kana booda maaliif akka biyya Middle East deemee bashannanu maaliif deema Booranatti wanti yaadamaa jira. So wantoota kana jabeessu keessumattuu qonna gammoojjii jabeessu wantoonni kun gaariidha. So bileesingii baay'ee yookaan eebba baay'ee seektaroonni irratti hojjennee guddachuu dandeenyu baay'ee jira. San keessatti dargaggeessi hojjete akka guddatu. Birrii guddaan qe'ee guddaan doolaarri guddaan jijjiiramni guddaan qe'ee abbaasaarra ooyiruu abbaasaarra akka jiru biyya keessa akka jiru beekuu danda'uu qaba magaala qofa keessa osoo hin taane. So magaalattis badaqu magaalomuunis gaariidha. Horii immoo achi miiggochuun dirqama akka ta'etti beekuu danda'uu qaban jedha. So xiyyeeffannoo kallattii mootummaan deeme kan hordofaa deemuun itti fayyadamuun immoo waan abbaati. Baay'ee gaariidha Obbo Mariid. Marii keenya gara xumuraatti oofaati jirra. Egaa hojiilee waggoota lamaaf walakkaa darban keessaa gama dinagdeetiin hojjetaman irraa karoorri dinagdee waggoota kurnanii mootummaan baafate dhugoomuu hojiitti jijjiiramuu fi jiruuf jireenya uummataa jijjiiruu akka danda'u agarsiiftuuwwan hedduu kaasuun danda'ama jedhaniiti jiru. Gama kanaan tilmaamni yaadni keessan maalidha kan jedhu isin gaafachuun barbaade. An fuuldura biyya kanaa irratti fi fuuldura lammiilee biyya kanaa irratti baay'ee optimistiidha. Ekonomistii qofaa miti baay'ee optimistiin ta'a maaliif jennaani waan biyya kana keessa jiru waan dinqiidha waan ajaa'ibaati. So isatti fayyadamnee guddachuun hin danda'ama. Akka poolisiitti garuu yoo dhufne wantoonni jalqabamee fi wantoonni mootummaan lafa kaa'e suni waan gaariidha. Tokkoffaa dinagdeen biyya keenya hagam dandamataa akka ta'e even during the war argineerra jechuudha. Waraana keessattuu iyyuu dinagdeen biyya kanaa zeeroo galaa hin guddatu osoo jedhanu guddate. Warra IMF faan akka World Bank kun faan akkamitti guddate dinagdeen kun akkamitti lubbuudhaa qabaate jedhanii haga dinqamanitti ga'ee jira jechuudha. Kanammoo wanti fide tarsiimoo itti baasanii strategically hojjechuu fi bu'aa argamsiisuu danda'uudha jechuudha. Kanaaf jecha wanni mootummaan waggaa 10 lafa kaayate suni galma ni gahaa jedhee tajaajila. In fact amma jijjiiramni akka duriitii miti. Wantoonni guddina dinagdee saffisiisan waan baay'eetu dhufaa jira. Addunyaa wanti kennitu teekinooloojiiwwan amma dhufaa jiran infraastiraakchariin amma dhufaa jiran kun waan dinqiidha. Isa qofa osoo hin taane biyyoonni kollaaboreet wal gochuudhaaf xiyyeeffannoon gara biyya keenya irratti jiru waan guddaadha waan ta'eef karoorri mootummaan waggaa 10 baafate suni galma ga'ee biyyi keenya like biyya hiyyeettidha. Biyya hiyyeettii kana keessa gara middle income country dhufuun hin danda'ama. Jijjiiramuun hin danda'ama ejjennoo jedhuun qaba. Diyeetaan jirullee san agarsiisa. Egaa dinagdeen biyyatti akkaataadhuma mootummaan karoorfateen galma ga'uudhaan yookaan immoo guddachuudhaan jijjiiramni jiruuf jireenya lammiilee irratti akka dhufuuf eenyurraa maaltu eegama. Akkanumallee immoo wanni dabalataa hojjetamuu qaba jettan yoo jiraateef isa kanarratti yaada keessan akka kennitan carraan isinii laadhee gara xumura qophii keenyaatti deemna. Baay'ee galatoomii gaafii baay'ee gaariidha. Mootummaan poolisii baasa. Poolisiin inni baase sun akka lafa qabatu monitor godha. Wanti jireenya ofii jijjiiru wanti biyya guddisu abbaadha. Kanaaf jecha dureessonni warri tujaarata waan hojjetantu jira. Dargaggeessi waan hojjetu jira. Beekan waan hojjetu jira.
lammiin hunduyyuu waan isa harka jiru waan hojjetu jira jechuudha. Guddina diinagdeetiin yeroo hundumaayyuu biyya kan guddisu ifaajuudha, hojjechuudha, barachuudha, dhama'uudha. Diinagdeen biyya kanaa hin guddata yoo jennu yoo ati hin hojjenne yoo ati carraa jirutti ilaalte fakkeenyaaf waanuma salphaa sii kaasa. Mootummaan biyya kanaa tarsiimoo biyya kana digitalization gochuudhaa fi 5 million coders initiative jedhu qaba. Saniif maal godhe dhaabbilee barsiisuu danda'a wajjin walii galeeti namni tola akka baratu biyya alaatti doolaaraan barata. Carraa san uumee jechuudha. Amma mootummaan baradhaatoo waa'ee teknoolojii baraa fuulduratti waa'ee digitalization waa'ee teknoolojii labata beeku qofatu ce'uu danda'a dorgomaa ta'uu danda'a ejjennoo jedhuun kan kana godhee jechuudha. Dargaggeessi keenya carraa kanatti yoo fayyadamne mootummaan homaa gochuu hin danda'u jechuudha. Hojii guddaan kan eegamu lammiileerraa jechuudha. Ifaajan malee hojjetan malee okay? Hojii osoo hin tuffatin hojii osoo gadi hin qabin neetwoorkii ofii jabeeffachaa warra isaan dura karaa arganirraa barachaa gaafachaa yoo hojjetan malee biyyi sin guddatu. Istiraateejiin mootummaan baase kunis lafa hin qabatu. Tujaaronni biyya keenya keessa jiran teknoolojii irratti investi gochuu qabu. Traditionally hojjetanii guddachuun hin danda'amu akka kana dura. Amma iftaan biyyi kun ka gabaashii ikoonomishii dhaabbilee biyyoota addunyaatiif banti. Gaafsan dhaabbanni kee har'a of harkaa qabdu kuni dorgomaa yoo hin taane humna namaa saayinsii beeku teknoolojii beeku yoo hin qabaanne akka kana dura traditionally abalutti bilbiltee akkas gootee hojjechuu hin danda'amu jechuudha. Har'umarraa qabaatu systemize godha. Seera qabsiisa. Namoota barataniin akka hojjetaman akka hoogganaman godha kan jedhu qaba. Gama biraatiin immoo namoota xixiqqoodhaaf immoo yookaan immoo namoota xixiqqaa jechuun kiyya biizinesii xixiqqoo keessa namoota jiran immoo barsiisa harka qaba ofitti ol fida boru isiniifuu carraadha diinagdee keessan utubuu waan ta'eef kan jedhuun qaba. Hojii guddaan yeroo hundumaayyuu lammiileedhaaf kenna diinagdeedhaan wal qabatee jechuudha. Poolisii baasuu haala mijeessuu infraastiraakcharii qopheessuu ammas qorachuu maaltu bade maaltu sirrata kan jedhu kan hojjechuu irratti immoo eliitiin hojjechuu danda'uu qaba. Mootummaatti siqee sappoortii gochuu qaba. Siyaasa deeggaraa jechuun siyaasa keessas hin jiru. Intarastii kiyya miti. Yeroo hundumaayyuu namni hiyyummaa keessaa ba'uu qaba. Ba'uu qabna ana dabalatee jedhee ejjennoo qabu nananii eliitiin lammiileen akkamittiin impaawar ta'an ikoonomikaali akkamiin guddachuu danda'an kan jedhu qorachuu qabu, dhiyeessuu qabu, dubbachuu qabu, barreessuu qabu, qajeelchuu qabu. Opinion liiderii ta'uu qabu jechuudha. Agarsiisuu qabu dargaggeessa kanatti. Dargaggeessan gadi ba'ii hojjedhuu qofa osoo hin taane akkamitti hojjeta. Maaltu isa barbaachisa kana godhiitu bakka kanaatti hojii jalqabe jedhee eliitiin itti himuu qaba, qajeelchuu qaba, leenjisuu qaba, dubbachuu qaba kan jedhuun qaba. Gama birootiin immoo mootummaan stiil like namni biyya kanaa diinagdee isaa keessumattuu namoonni muraasni jechuudha. Diinagdee biyya kanaa kan sochaasan. Karaa sirriitiin osoo hin taane akka itti dhufan hin beekama. Okay? Namoonni sun ammaayyuu maal godhu poolisii mootummaa diinagdee guddisu kana ikoonomiin pragmaatikali kompireensif ta'e akka guddatu godhu kana hin barbaadan. Seektarri isaanii sun qofti akka guddatu. Yookaan immoo saamicha yookaan waan akkasii yaalu waan ta'eef ikoonomii sirrumatti to'achuu qabu. Daayirektiivii ammaayyuu baasuu danda'uu qabu. Gara gabaa bilisaatti oofa garuu gaafa gara gabaa bilisaatti deemuu jechuun baay'ee gabaan akka ta'e ta'aa miti. Fakkeenyaaf financial market Europe kan Ameerikaa walaatti very restricted regulationii garagaraatiif Basel 1, Basel 2, Basel 3 jedhanii jechuudha. Maal gochuudhaaf sektoroonni sun protect ta'uu qabu. Namoonni muraasni qofti itti taphachuu hin qaban. So biyya kana keessatti gabaa bilisaa jechuun akka barbaadde keessa taataa miti. Akka barbaaddetti gatii dabaltaa miti. Demand if supply yookaan immoo saayinsicha irratti hundaa'itoo gurguradhu bitadhu jechuudha. Malee ani waan gatii meeshaa hin beekne fi nama qulqulluu irraa obboleessa kee kanarraa qofa birrii guddaa argadhuutu atumti duroome jechuun miti. Namni waan hubachuu qabu jechuudha. Gabaa bilisaa jechuun maal jechuudha? Namni hojii barbaadu, hojii dharraa galee oduu namuu maaliif hojjetan jedhanii akka hojjetatu waa sirrii dhiyeessee waa sirrii akka argatu. Look. Right productidhaaf right price akka argatu malee right productidhaaf wrong price yookaan immoo inflated price akka argatu. Gatii garmalee ol ka'e akka argatuuf miti jechuudha. Kanaafuu mootummaan regulationii isaa seera isaa sirna isaa jabeeffachaa deemuu qaba waan jedhu kaasuuf. Hayyuu diinagdee obbo Mariid Tulluu
haasaa baniinsaa kan pirezidaant Taayyaa Asqasillaasee yaa'ii mana marii bakka bu'oota uummataa fi mana marii federeeshinii bara 2017 keessumaa diinagdee irratti xiyyeeffachuun taasisan irratti xiinxala keessan hubannoo keessan yaada keessan waan naaf qoddaniif guddiseen isin galatoofachuu barbaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota AMN sagantaa afaan Oromoo turtiin hayyuu diinagdee obbo Marii Tulluu wajjiniin taasifne kan mareef hordoftan fakkaatti. Turtii isaan wajjiniin taasifne kanarraa waan hedduu akka hubattan abdiin qaba. Haga torbaan dhufu qophii gara biraatiin walitti deebinutti Annaasir Huseenin ture. Torban gaarii nagayaatti.